Matos pokokna sagi lakkoofs diddamii afurii amma soddomaarratti isa jiruun dubbisaa nuti keessatti makama keessan baradha. Yesuus immoo fakkeenya biraa tokko isaanitti hime. Mootummaa Waaqayyoo nama sanyii gaarii qotiisa isaa keessatti facaasatti fakkeeffama. Yeroo namni rafuttis diinni namichaa dhufee inkirdaada qamadii keessa qamadii isaa keessa facaasee sokke. Midhaanichis guddatee ija erga godhatee booddee inkirdaadichis immoo mul'ate. Kanarrattis hojjettoonni abbaa warraatti dhiyaatanii gooftaa sanyii gaarii qotiisa kee keessa facaafte miti. Inkirdaada immoo eessaa godhate jedhaniin. Innis immoo nama diina koo ta'etu kana godhee jedhee isaanitti deebise. Yommus hojjettoonnis nuyi dhaqnee isa akka aramu barbaaddaa jedhaniin. Abbaan qotiisichaa garuu lakkii inkirdaada utuu aramtanii isaa wajjiniin qamadii akka hin buqqifnetti dhiisaa. Hamma yeroon midhaan sassaabamutti lachuu walumaa wajjiniin haa guddatani. Yeroo midhaan sassaabamutti warri sassaaban dura inkirdaadicha bubuqqisanii akka gubamuuf bissiidhaan akka hidhaniif, qamadicha garuu gombisaa kootti akka naaf sassaabaniif isaanitti himaa jedhee isaaniif deebisee jedha. Kadhannaa gabaabaa qabu. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa keenya, yeroo keenyatti fuula kee dura jirra. Maqaa Gooftaa Yesuusiin karaa sagalee kanaa nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagalee kee dhugaadhaa akka kana keessaa nu barsiiftuuf yeroo sagalee kana dhaggeeffannu yaa Waaqayyo funaantuu keessaa akka funaanne maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen keenya keessa keenyatti hundee godhate. Raafaa yeroo keenyatti ati nu wajjin ta'e maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Mata duree irratti dubbachuu barbaadu inkirdaada utuu aramtanii isaa wajjiniin qamadii akka hin buqqifnetti dhiisaa mata duree irratti. Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee gaafa barsiisu fakkeenya fayyada. Agartanii yoo ta'e fakkeenyaan barsiisa duuba buutota isaa namoota isaa wajjiniin jiran hundumaa fakkeenyaan barsiisa. Maaliif Gooftaan fakkeenyaan barsiisaa jettanii yoo naqabattan maqaa tokkos ilaaleera. Wanti fakkeenyaan dubbatamu tokkoffaa dafee namaa gala. Dafee qalbii namaa gala. Lammaffaa immoo wanti fakkeenyaan dubbatamu hin irraanfatu. Takka namni hin irraanfatu fakkeenyaan waan ta'e. Kanaaf Gooftaan lafa dhaqu hundumaatti yeroo lafa maal maqaan isaa mukraa yookaan mana sagadaa warra Ayihudootaa keessa dhaqulee fakkeenyaan dubbata. Keessumaa immoo macaafa keessatti dhaqaatii ilaalaa wangeela Maatewos boqonnaa 13 irra gaafa dhaqxan waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiisamu 19 guutummaa isaa yoo dubbatan namichi sanyii facaasuu ba'ee yeroo dubbatu sanyii facaasuu gaafa ba'u sanyii yeroo inni darbatu sanyii inni tokko eessa bu'e karaa bukkee bu'e inni tokko eessa bu'e qoraattii gidduu bu'e inni tokko immoo lafa gogaarra bu'e inni tokko lafa gaarii irra bu'e. Wanti deebisanii gaafatu fakkeenyaan dubbata. Mee nutti ni waa'ee fakkeenyaa waa'ee sanyii facaafamu sanaa jedhee ni gaafatu. Isa booddee inni kaafu Gooftaa Yesuus Kiristoos. Dafee galaaf warri karaa bukkeetti yeroo sanyii faca'u yeroo dhuma sana sagalicha gammachuudhaan simatudha bakka keessi isaanii tuqama. Simply dafanii tuqama. Hin fudhatu hin gammadu. Isa booddee yeroo ba'an garuu keessaa funaana. Warri qoraattii gidduutti guddatan immoo biqile immoo hin biqila garuu badhaadhinni biyya lafaa kanaa akka inni guddatee ol hin baaneef ija hin naqanneef hudheessa qabaa'e. Kunis warra kaan namoonni akkanaa kun waldaa kiristaanaa keessa jiru. Warri kaan immoo warra lafa gogaa irratti sanyii faca'ee fakkeeffamu warri waldaa kiristaanaa keessa jiran. Hin faca'aa garuu hin biqilaa hidda maaliin ta'u dhagaa waan ta'eef jechuudha. Inni tokko garuu lafa gaarii qabu. Ameen. Mee ameen jedhaa? Ameen. Isiin eebbisaan nama si bira jiru eebbisa Waaqayyo lafa gaarii si haa godhu. Lafa gaarii 150
إجابة ولكن كريستيانا يقول فقال تقبل بكرة تقف يسوع كريستوس واحد وتما واقعه ما تقول كنا بسجل لا روبرت سيجمو بفعدات برسيس بفعدات أكيد برسيس واحد وتما واقعه أكلم واحد يفهم فكيف يسأل كيسات Gababu akasih semua keras ada warisan kapan akasan batani sangat. Kesma presiden pada masa sekolah sejuai mutma wakil itu betul. Wahai boftat amanu waldak Kristiana waldas nama kesi jerukun waldak the church, ecclesia, community, anifisin, Christos Christ community pun lafai mutma wakil syakal, mutma wakil والدار كريستيانا كيست شاكرا يا أبي فرايتي نواتا كلا دراتي أستشاكا نموتما وقعي دوبنا تشاكا جريه يسا فرام موتما وقعي وكلمو لما كان رد والدار كريستيانا كيست تشاكا exercising the kingdom of God in the church أستشاكا دوبنا تبرادي تواي موتما وقعي Why go to Mawa and Versus? Probably Bokonapur, very good. Bokonapur, the Torvano, a Sunday directly. Why go to Mawa and Gubba, to Sumadi and Rubada, Akaja? Motumanwa and Jordan. So it's then again, Motumanwa and Go, Motuman, Ajayuma, Nagati, Gamatu, Wanda Furu, Bra, Kenamani Mane. Motumanya tafugati miti wansani rubata motuma wa kayo motuma kamija mewu kesa yana motuma kajeru matira yes it's not about food motuma wa kayo wai nyata wai bugati miti motuma wa kayo wai kajeru mate itasimu rubata motuma wa kayo wai kajeru mate wai nagati na bai Yesus wa kayo nagasi mitara amen Ajeluma shakala beramira. Ba shakala mere? Ajeluma ajela tau bai Yesus sini bisa amendra furna wa ajela. Nabi Kristus wa kimo ajeluma shakala. Esa bila botuma wa kayo kesa jira wante. Eroba itu pendera Dubai botuma to komal kama. Me botuma ka koratuma bal kama. Gorsitu ka. Sera kamu. Tansiyon mana? Gorsitu. Warana kamu. Mutumawa kayo kasi ba? Sera sa tulo. Warana sa kamu mutumawa kayo. Warana luwa miti mutumawa kayo. Mutumawa to kumal kamu. Sabat ka ba? Sabat kira mutumawa. Sabuwa kayo kira. Tutu na ito. Mutumawa kayo kada kesa ajeluma. Ini taro umasya kala. Akan dengan naga peace naga motuma wa kai wae kajeruma wae naga atas wasimo wae gammatu je ahare baka cuma kesti tani gammatu rumah male wae motuma wa kai wae budeni wae ubati wae nyatan wae kanam tidak persis romera kutakan Kristen Yesus wae motuma wa kai untuk Kutakan rakyat itu bisa digeser, namici pun kami bisa asal, warak kami bisa asal. Terus bisa geser itu. Sanyir kami bisa, sanyir gari nawa itu tu deh, sanyir gari bisa asal namici. Karena wanita yang mufta atau sanyir gari bisa afte. Malu kan aku ni. Bukan karena mana tu sanyir gari bisa afte na, karena warna dina mote itu, karena yang mau kan disangka nak warna itu, abe, memang kita sehalkan je lah, baik sahaja, wanti baik, wanti aman, yang kita, kan, hari sini bisa wakai halkan sejajar mak, amen, sejajar wakai dhamma kaya, halkan kesuap baik itu kita mama. Ham ini baik kan yang mana tu kita
hojjetamu, biyya irratti hojjetamu, mana keessan irratti hojjetamu halkan. Ansa yaaduu sanyii gaarii maqaaf keessaa dhufe. Booddee hojjetoonni namichaa dhufanii diina kootu kana godhee namichi booddee dhufanii akkas jedhani. Kan inni facaase moo maqaa malee garuu midhaan maalii facaase? Midhaan gaarii sun midhaan maaliiti? Qamadii. Qamadii keessa diinni immoo dhufee maal facaase? Biqildaadha. Biqildaadha yoo argatanii beektu. Qamadiidhaaf biqildaadha gargar baasuun bakkichu. Agartee iddoo kee keessa tokkitti dha. Nyaachuu irratti garuu seen ilkaan midhaan namaan ta'a. Biqildaadha. Biqildaadha keessa facaasee deeme. Isa booddee antee warri hojjetan sun dhufanii yommus akkas jedhanii booddee hojjetoonni namichaa dhufanii gooftaa sanyii gaarii facaafte miti. Eessaa dhufe kun? Nama diina koo godhe kana godhe. Yommus isaan akkas jedhanii dhaqnee buqqifnuyi jedhanii. Inni nama maqaa diina tokko godhe yoo ta'e dhaqnee maal godhe? Hin buqqifnaa jennaan maal jedhee mata duree koo asirraa namicha gadi. Abbaan qotiisichaa garuu akkas jedhe lakkii inkirdaada buqqifna utuu jettanii qamadii wajjin buqqiftuuti. Isaa ጥሩ ነገር እንዳይመስላችሁ ጥሩ miti bar በእውነት አነ ዋቀይ ነው መስዛቱ ነው ኢሳ የማንገላ ባባሲቲ ነው ማሊፍ ሰሰተ ለምጪ ቀበዲና ሰሰተ በኢየሱስ ቀበዲ ሰሰተ ቢፊሴሞ ወልፈካ ወጣ ኢሳሩ ጋር ወደዱ አዳባቲ ረክቲ ዱቢሳ ተስወሪ አማዮቢ ላብስራ ነው ሰበርጊ ነው አክበር ባድ ተይራ ተንዳለ ቤት ይካታ ገሩት ነው ጉንጃም ቀበዲ ፊ እንግዳዳ አደቦ ጅራይ አለ ትናና Sinita baru ini kawan. Anak mati awak yang sinita. Nanti anak baru nanti. Jangan cepidus anis di sini. Isa wanita tadi ada balik buaya kufai. Buaya itu amadi min anisa bertermantap. Isa boleh malu baru jadi. Abang masih kamar boleh. Wajib tadi mukisina lagi ni tu. Wanita sabar. Hindu foi jadi mau gapa isi mi dek wan research sama tu gapa tu itime ko jadi itime ko gapa itu ada lagi bu kamadi kuno mina kuno man kamadi tak ba Yesus ini dia bisa wakai kamadi selalu amen amen ke tujuan itu bagi kami Yesus wanda kada bisa anak di sini kabalate ingkirda da umar pan ingkirda itu kamadi bisa harus lagi kamadi dah kan? Apa? Kamadi dah. Kamadi. Hamai rominan sasabamu. Walau ada muda tanya Isa. Isa wajib mana ni kita pesa ini mana? Wani sasabat Hindu sudah. Wani sasabat hariman berada. Dura itu jadi dalam itu. Bisi ramadhan. Pakai apa tu? Ini ada bisi dalam ilmu dari. Sabotnya sudah diungkit dari esatnya apa? Kebetulan apa? Dari Yesus wakai itu. Amen. Kebetulan apa? Betul negara mana? Wakilnya di mana? Kami pakai apa? Dua kebode. Macam apa kisah dalam Matius bukan apa sedih. Matius bukan apa sedih. Lepas sedunia jangka tadi. Akan tidak sekali wakai. Artinya itu macam kisah lainnya. Matius sudah sedih. Sedunia jangka kasih mana yang menjangkau. Yesus kena bote, nabota sana gadise mana tolite. Yeron mana tolite yang mus bertonisa intiga tadi dan kisah salinya tak terpakai yang kofta buat. Wah kisah salinya tak terpakai macam ini. Fakirnya kerjaan kotisi terkesa, malu dengan
nuyi bakka nunganne dubbattee garuu keessa keenya deebi'aa nuyi nutti diwaansa fakkeenya nutti sana nutti jedhanii yeroo isaan itti bani በጣም የሚገርም ጌታ ነው መቃን ሳይሆን ማደረ ከገለ ኢየሱስ ሞዴልሴ የሚሰኝ ጋር ይፈቃሴ በገዳው ቢከሰ ነው ይባላማ በለው ነው አሜን አሜን ይሄው ከሰኝና ይመጣ መጫወት የሰጡ እንዲገሰ ከከተ ተመርባዳ ኢብኑ መገረ መቀዋማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን አሜን ይሳካል ሲፈቃሴ Isatu sefakas. Ini sangi kari sefakas. This is not my word by Anafis is Barus. What is the matter? I would think you got the right to get ini sangi kari sefakas. Ilmu mati. Ilmu mati sefakas itu lakukan kafat di baru. Ini sangi kari sefakas itu ilmu mati. Bisa dapat sangi kali surimone argitani tuttura ana kotisi jere kotisi jonkan masinde ratti facafame ese bigala fate wanda kristianesa bigala fate imani zirikina le bakawani isa ka fakase wanda tinmo bigala fate muratini fakase mo fakeni satu kan mitini kam bigala fate sana farat sanjigari mai sanjigari itu betul pada orang kisah eu abe sanjigari ilman motuma ijolle wakilio anafsi amen anafsi sanjigari itu sudah kenal dengan sanjigari aslinya sanjigari kan pasti sanjigari itu kayak ini pakai jolle wakilio itu Acuan sabar ingkir dari cuma, abe setan buang jadi dulu. Abe di mana? Lalu kerja ingkir dari cuma, iman isahama sanatnya. Nama sun setan. Irsa kamu febasi menangkal di sana itu ingkir dari bajas. Akan dibantu. Maka Yesus ingkar nabi wakiyo ingkirdada di dunia ngahukis. Amin. Waktu kawan boleh cerita ingkirdada min awan kan. Wan polota ko mana bom pisati kan. Cerita kesakan wakiyo. To kofak kan ingkirdada itu kofak asa itu. Hamas Isa kan fakas wadak vai sawe sekarang sendiri mati masih sana wadak Kristiana ke ingkirdada sana kan fakas wawe itu ramana bostan isa jannatin from service bifat ko na namin ko amen malkit ko na rubare isa karama isa bigila fatu takat isa setan isu kuwe But I'm going to make it. Isa dine. Maya bambas. Isa ang nasas. Isa hamba ni ansa saban ufan. Wajini malatan. Adratan ano man. Ba Jesus mananne ba ko bisi afarsa ni amas. Afarsa ni amas afarsa amas ti ala laban rakon ndio hamba war maltan wani sassa hamba kunyan su wani tafarsa ni ala kan bada ba kabore sa mas rakon ndio ingkirdani ci ilman sama yokan ilman se tana de wanto ko di pata mas tana botan yesus tu pata sharaf pa ko ta de bade gabar batu dini ni fe ingkirdani ta facha se koda makasa wa be dubata acuma ewe setan wali di fanda kan yesus mo jinsi adiga amen mala ka be so kasa amen gada amen
waan biqilchu barbaade leencaa naannoo keessa maal ta'a? Rafinaa qabnu baddallee. Habee sagalee tokko Roomeerraa haasaa namni tokko afaan Oromootiin Roomee boqonnaa 13 boqonnaa 13 lakkoofsa 11 kaasa. Namni arge tokko jira mee dubbi sagalee qabdi shittisi. Dhaggeeffadhaa sagalee ijoollee. Yeroon itti duraa amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan amma guyyaan fayyinaa waan itti dhiyaate. Qoy naa qabu ilaalcha baay'ee dhabeetu Phaawulos yeroo dubbatu warra Roomee yeroo amanne caalaa guyyaan fayyinaa maal nuti ta'e? Waan itti dhiyaate. Nama isin jiru guyyaa fayyinaa dhiyaataa deemaa jiraadha. Don't joke. Isinitti hima don't joke onto your life. Don't joke. Christianity keessatti hin qoosina. Nama tokko taatanii mootummaa Waaqayyo kophaa keessa taatanii mootummaa Waaqayyootti galuu maqaa Yesuusiin isinii himata. Ameen. Nama tokko taatanii yeroo amantan caalaa you are approaching coming closer to the kingdom of God. Guyyaa fayyinaatti dhiyaataa deemaa jira. Yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Maal Phaawulos? Yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun. Yeroo itti lafa miti namni tokko iyyaa ameene. Ameen. Yeroo itti lafa miti yeroo itti mukaan miti yeroo kun. Yeroo kun yeroo itti diinaa wajjin wal qaban. Yeroo itti halkan kaa'anii bayya. Halkan you have to check many things. Dukkana keessa hamaa baay'ee ta'a. Kan isin jechaa dukkana sadii ta'anii miti. Dukkana hafuuraa keessaa Waaqayyo isin dhaye. Ameen. Bataam adeemnaa. Seexanni yeroo baay'ee riizin gooteetu kan isin waldaarraa sinan beektu isin gugumseettee bakka waan xinnoo waan sirrachuu danda'u guddaa gootee baay'isa bahe na amanaa kana agents namoota mootummaa siin kirdaana isa facaasan baay'ee qabisee jedhu dhufanii waldaa keessa facaasaa waan amantoota gidduu facaasaa waan kontaaminee jechaa kanaaf yeroo baay'ee dubbadheera dhukkuba gandii beektu gandii maal dhukkuba maali? Dhukkuba saawwaatu bara saawwi gandii qaban beeksifti maal gooti? Uqqachuu waan shir gooti. Waan shir gootu horii biraa waan ishee gootu adda baasu maali kanaatti maal gooti eegeessi kanaatti walii geessi fachi gootu. Abrahaam dubatee ittiin haa xumuru. Yeroo itti isin hirribaa dammaqan maal ta'eera? Yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Eeshi. Halkanichi sokkee. Halkanichi sokkeera. Guyyichi dhiyaateera. Guyyaan nama simbira jiru guyyaan dhiyaateera dhaabila. Tekke guyyaan Yesuus ati isin eebbisa ofii gosa Waaqayyo humna isin kadhatu. Ameen. Humna kadhannaa humna waldaadhaa humna waaqeffachuu. You will not stay forever on this planet. Isinitti maal dhaggeeffata? Guyyaa tokko jaallatu jibbinus planet kana gadhiif. Eeshi. Kanaafis kottaa hojii kanaa keessaa. Kanaaf kottaa hojii maalii keessaa baanaa? Hojii dukkanaa namni tokko ameenaa eegu Yesuus jireenya keenya irraa humna qabu. Eeshi. Hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessaa ittiin hojjetan inni dhannaa. Kottaa amala keenyaa tolfannee. Isee kana ilaalee kottaa meeqa Phaawulos? Kottaa deddeebisi kottaa. Amala keenya tolfannee. Akka warra ifa guyyaa keessaa deddeebi'aniitti jiraanna malee. Albaadhummaa. Yookiis majjii. Halaalummaa. Yookiis gadhiisii. Nama lolu yookiis weelluutti hin jiraannu. Bakkaan yeroo kanaaf ameene. Barbaachisu maaliifi guyyichi maal ta'e? Dhiyaataa jira. The time is coming. Sinitti maal? Guyyichi dhiyaataa waan jiru. Kanaaf inni waldaa keessaa inni fidee facaase sun seexana jedhee yeroo itti midhaan sassaabamu inni dhufaa guyyaan dhiyeessu guyyaa maalii ta'e macaafa keessa dhuma biyya lafaati the end time lafa keessatti dhuma biyya lafaati yeroo itti midhaan sassaabamu waliin lataa nallee obboleessaa obboleetti anis obboleessa koo naan jedhaa naanis hamma lafti guyyaan biyya dhuma lafaan nutti ga'utti eenyu Yesuus jijjiirranna qalbii. Dhuma biyya lafaati yeroo itti midhaan sassaabamu sun dhuma biyya lafaati torbaffaa irraa
warri midhaan sassaabanii ergamoota waaqayyoo jara kan dhufee sassaaba. Paastar kunneeniti paastar kanuuti. Nadhiisii maallaqni yeroo sana sassaabanii midhaanicha fuudhanii isaan kirdaada sana bissiidhaan hidhanii eessatti darba. Namoonni tokko tokko hin qal'atu ibiddi waan hin jireessa. Baqaan ni garmaachuu nagaa. Namni gooftaa wajjin deemu zayitii qaba. Fuulli isaa dibamee namni tokko ameen. Dhiba fuulli isaa gammachuu qaba callumadhee. Bakka callumattanii jiraatu. Kiristoos ጋር መኖር ላይፍ ወርዶ በየቀናው ተዳመ ወርዶ ጎፍታው ዲግራት ቢዱጋት ይሰጥ ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ከሰጥ ተከተለ ኤፖቶ ቁጥራ ቆም ግዱ አቲ በራሪ ነው ሲመረዩ ሶሎ ማለት ነው ባሉ ማለት ነው አንተ ነው ኢዛ ሞዴል ወርሚን አንሰሳበኝ ወደ ከነው ባይገ ሞዴ ኤገትሜ akkasumas inkirdaan walitti qabanii abiddatti naquu eegalee booddee akkas jedhadha gooftaan tuutamii lamarraa boolla ibiddaattis isaan hin darbatu jedhee achittis boo'ichiif ilkaan qabu isaan irra eegaa eegalee booddee eegaa dhaggeeffadhaa warri qajeeltonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka biiftu yoo isinii galeera ta'e ameen jedha warri kan warri qajeelonni warri gooftaa jaallatan በኢየሱስ ስም warri qajeelonni jedhe lakkoofsa 22 warri qajeelonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka biiftuu hin fedheetu namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni anamutti kan jedhe namni gurra qabu haa dhaga'u. Natuura har'as waldaa kiristaanaa keessa sirriitti dhaggeeffadhaa lallaba gosoota har'as waldaa kiristaanaa keessa waaqayyo abbaa maasicha. Abbaa maasiiti. Abbaa maasii kana eewu. Pastor Buliiti jaarsolii waldaa miti. Lafichi jaarsolii waldaa akka isaan gaggeessanii filannee paastarii isa kanneen nu gargaaru bakka wangeelaawii filanne. Abbaa maasii kana Kiristoos. Isa abbaa maasicha isa abbaan sinsi bulchu isa. Abbaa maasii waldaa kiristaanaa keessa maasicha abbaa maasii sun isa. Waldaa kiristaanaa biyya lafaa kana keessatti yeroo jiru waldaa kiristaanaa keessatti biyyi lafaa fiddee waldaa kiristaanaa kana keessatti haxxummaa duwwaa tokko ta'e haxxummaa ishee jibba ishee jal'ina ishee xuraa'ummaa ishee inkirdaada ishee hundumaa asitti fiddee maal goote fakkaata shwaa goote abbaan maasichaa jira beeyameen abbaan maasisu jira abbaan maasichaa sanyii gaarii akka duraa hin buqqifneef akka sanyii gaarii sana buqqisanii balleessineef isa facaafame sanyii gaarii sana wajjin inkirdaadichi waan wal fakkaatuuf yeroo malee akka isaan hin buqqifneef baay'eessisa. Kana seetuu barbaada nama sangalee akka jedhan abbaan kee baay'ee si sassabaadha. Maaliif warri buqqisan dhufanii inkirdaada wajjin maal akkasii goone? Abee suurri waan siinicha baay'ee sassata waa'ee abbaa waa'ee furii waa'ee koo baay'isa wayii namni gooftaa duukaa deemee yeroo jal'ina hojjetu hammina hojjetu waaqayyoon gammadu. Geeta በጣም ያዝናል. Abbaan maasii sun sassata yeroo hundumaan sassata maaliif inkirdaada wajjin buqqisu. Kanaaf waan jedhedha abbaan maasii gooftaa jedhe jedhe sun immoo dhandhee maal goon buqqifnu gaafa isaan jedhan abbaan maasii akkas jedhe abbaan maasii akka jedhe kana mata dureen koo inkirdaada buqqifna utuu jettanii qamadii wajjin akka waliin buqqifnu isaa walumaa maal ta'ani jiraatu keessa ajiraatu kun walumaa abdiin kun baay'ee baay'ee inni sammuu isaanii guddatanii walumaa na guddatanii isaa jedhe warri midhaan sassaabu abet inni dhufu guyyaa tokko dhufanii jarri beeku duwwaadha qamadii obboo qamadiidha kun inkirdaadha abbaa maasii kana
guyyaan warri sassaaban dhufan jira. Guyyaa sanatti isaan beeku jarri akka itti buqqisan beeku. Inkirdaadhaaf qamadii adda baasanii beeku. Inkirdaadota bisiidhaan hidhanii ibiddatti darbatu. Qamadii garuu hidhanii gombisaa kootti naannoo. Obboloota koo warratti kana dubbadha filannoo kana baate. Abee filannoo kana eenyu kana baate maal ta'u ogaa filannoo kana baate. Jal'ina hammina jibba hinaaffaa hojii diinii hojjetu itti fufanii hamma guyyichi dhufutti itti fufuun filannoo kan kooti. Hojii gaarii yaada qajeelaa jaalala garaamummaa gara laafina kana hundumaa hojjechuun filannoo kan kooti kan keessa filannoo. Choose the best. Filannaa kan barbaade. Toorratti maal ta'e akkas jedhanii sitti This is my last word. Waaqayyo sanyii gaarii si godhe. Amen. Mee dabalaati ameen jedha. Amen. Nama si bira jiru kana jedhan waaqayyo. Dabalaat jedhan waaqayyo sanyii gaarii. Kaara kaara maqaan kadhannaa harka keessa wal qaba. Haleluuyaa ija keessa wal qabuusa waaqayyo kadhannaa. Roobas keenya kadhannaa nama si bira jiruufis nama tokkotti qaatee harka keessa akka qabaate kadhannaa. Eebbisaan nama tokkoof kadhannaa. Sheeraa yaalaa bakka hundeessa. Hallelujah. Rama Jelania Macronias. Hallelujah. Hallelujah. Rama Jelania Macronias. Sanyigari ngodiya waaqayyo na walumaa kanadha. Sanyigari maasii keessatti faca'ee taasisi. Sanyigari jana qabu taasisi. Sanyigari guddatu taasisi. Sanyigari gombisa waaqayyotti galu taasisi. Reebas kebejeeni amasu. Reela badiama kuyoba iti dakika shatno ka torban kanadha ulti keessa. Sanyigari rabani namas. Namun doktor walqabaati harka keessa kanadha. Jireenya inkirdaadhaa jireenya waaqayyoof ulfina taa'anii jireenya keenya keessa waldaa keenya keessa nurraa calaasi nurraa kaasiidhaan kadhannaan dubbachuudhaan dubbadha. Raabaa jeelaa diyamaa kiroobas reelebii diyamaa kirabaa jeelaa baadinabaas namni doktor dubbadhaa yaa waaqayyoo qamadii gaarii qamadii ija godhatu qamadii biqilu qamadii baay'atu namni doktor dubbatu raabaa seekiraa diyamaa kirabaa sheerebii diyamaa kirabaa jeelaa lalabagaan torra baadinabaas Relebenia makraba jegania makroba erahadina masekrania makraba relebeni masanto rabani rabas opolesa ko APC sanyigari sinwodi wanto kana kafir kan kase kabdan kasa kabdan maka Yesusi inni dagenya kun kesa se kan furanamne kesa sa kan furanamne maka Yesusi mundia bola to da kana dame mundia bola to kesa se maradia la makraba sherebenia makraba utoza kana tani dagaw Sagale keessa lolfuudhaan yeroo isin kadhattan raaba seekranii alaabaa kiraba. Sabraba jalaba alaabaa kiraba. Reelebee lamaa kiraba. Sherebee lamaa kiraba. Reebas ambuu ka'uu barbaadu. Ani isaata abiddatti darbatamuu barbaadu. Ani kirdaadha ta'uu barbaadu. Yaa Waaqayyo sanyii gaarii nu taasisi. Qajeelummaa warra hojjetan warra qajeelummaa yaadan warra yaa Waaqayyo gooftaa mana kee keessatti yaa Waaqayyo gooftaa biqilan nu taasisi dubbadhaame.
But yes, we sing in Angara,
One gargaartee kuufan. Hafuurri kun wajjina jira.